umriin xiqqaatee jechuudha haqiqatan. Cimeessumoo haala jireenya jechuudha. Cimeessumoo garuu biyaas akkamisin caalee jedhan akkamisin caalee. Seenuuf deemanii hayi maana gubal gudi mabboo jedhe namtichi. Geemiin taphadhuanii rabbii sinuu sodaadhu geemiin taphadhu natti darginaan natti ergan geemii taphadhu jedhan hin taphadhuan geemii isinumaan taphadhaa hin fedhuan mallaqa geemii irraa dhufu. Buuman astaffachu binyuun iyyaan kun nabbare yaa rabbii kiyya. Aboo aara kinoo aareetiin inni jalaa bade dubbiin naa barreessaa maal irra ture maal dubbataa tureeta. Laakkii eegeen amma naa dhufe kanoo yaadne kiyya. Bakka na yaadachiisina. Kanaafuu yoo biyaasi gadi xiqqaate jechuudha. Nama umriin hoggaa 5 hoggaa 6 hanga hoggaa 8 7 rakkoon qaba. Hanga hoggaa 8 7 hanga fakkeessinu ta'e. Hoggaa 8 7 taanaan ati akka waan kophaa kan kee jiraattu itti lakkaa'e dhiiraa sanii ol si caalu tiirumti taanaan yoo minaalbaat ispoortii nama dalagu nama qaama jajjaba akka ta'u taate minaalbaat nama ispoortii dalagu nama baay'ee ilmeen isaa hoggaa 40 ta'eetiin nama hoggaa 20 wayii 28 soddoma jalqabarra jiru fakkaata. Maaliif ni nyaataa nama cimeessa jedhan takku biyyatti namni tokko haalummaan dalagaa isaatu qaama isaa kan inni jajjabeessa. Diyaaskooraan biyya alaatuun garuu taakun aannaatu bargari keemikaala waan qabu nyaatti kumshii jetti kana. Amma ispoortii dalagaa diyaaskooraan biyya alaa jirtan wallaalasi diyaaskoora keessatti warri garas jirtan ta biyya namaa jirtu qaansiraanu. Kampaanii keessa dalagan ol fuudhuun nama dadhabsiisaa akka biyya arabaa kana warri garas jirtan garuu dalagaa waan isin dalagan hin beeku mee ispoortii dalagaa akkasittu yoo biyya galtan qaamni keessanuu xiqqoo dhiirri shamarran xiqqoo maaliif jaalatan beekani? Shamarran umriin hoggaa 10 keessa jirtu maaliif akka jaalatan beekani? Ginuunnatti wal qunnamtii saalaati irratti illee yoo deemtan xanaati abbaa feetanii kitaaba abbaa feetanii waan feetanii iyyuu deema ginuunnatti irratti dhalaa yaada galfattee dhala hanga tokko ilmeeni onnoo jette tan perfekti taate jechuudha tani hanga tokko onnoo jettu garuu dhiirri dhala hoggaa 10 keessa jirtu tan yaada hin galfanne akka fedhetti zoorsisu waan barbaaduuf akka barbaadetti zoorsisu dhala amma keessattuu ijoolleen Oromoo dhala cimeetti dhala beekumsaan isa caaltu dhala mallaqaan isa caaltu dhala baay'ee haasawaan successful tan taate jechuudha dhala akkanaa tan inni sodaatan ijoolleen dhiiraa maaliif akka ta'e beektanii? Tokkoffaa nama barumsaan cimate taanaan ofitti amantummaa qabdi. Waan gootuuf waan hin goone ni beekti. Waan ishii jettuuf waan ishii jettu hin beekti. Isin galee dhalaan garuu ganaa hoggaa 10 keessa jirtu tuni bultii keessa seentu qismii isaanii cabsanii akka barbaadanitti ajajuu danda'anii jaalala keessa seentullee jaalala isaanii miidhamtee akka barbaadanitti godhuu danda'anii I am sure. Kanaaf malee ginuunnatti irratti dhalaa hoggaa 10 keessa jirtuu fi dhalaa hoggaa 20 keessa jirtu tokko walitti fiduun hin danda'amu. Akka maayindii akka nama barateetti yaada. Akka nama onnootti osoo hin taane akka sammuu keessan dalasiisaatiin yaada. Warri haala amma keessa jirru kana dhugatti fudhatuun barbaanne garuu dhugaa jechuudha. Waliin kijibnu. Ani waa hedduu irratti akka nu jedhetti jechuudha. Dhiirri dhalaa hoggaa 10 keessa jirtu jireenya isaatiif osoo hin taane wayi dammoo jireenya yaada galfattee nama yaadan bilchaate jedhee osoo hin taane akka barbaadetti ajaju waan barbaaduuf akka barbaade godhu waan dadda'uuf malee never bultiif barbaadetti miti. Endoom kan bultiin yoo jettu dhalaa xiqqoo dhimmeen deeme fageessitee yaaddii simmeetiin murteessitu tasgabbina keessallee tasgabbooftee jiru ofii tolchitee ijoolloo ofiillee jaarsa ofiillee akkatti qabdu ni beekti. Jaalala keessallee waan godhuu qabduuf waan godhuu hin qabne ni beekti. Dhalaan umriin hoggaa 25 20 wayii keessa almost kan 25 olii. Kan 25 kun waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Abadan eenyumtuu wallahi ni kajiban amma dhalaan hoggaa 10 wayii keessa jirtu bultiif jedhanii never bultiifi miti. Wallahi bultiifi miti. Bultii keessa leesisisan qismii si cabsuu ni danda'u amansiisanii kun gadi teessu. Jaalala keessa jaalalan taane jaalalan sobaanillee amansiisuu ni danda'a. Jaalala dhalaan takka jaalate taanaan immoo gara feetii nima sakkiti. Dhalaan barumsaan cimtuu taate dhalaan ofitti amantummaa qabdu dhalaan umriin xiqqoonnaa jette immoo fageessitee yaadii ni madaalti waan inni jedhu kana keessatti madaalti namni kun kijibaadha moo dhugaamoo bultii isii keessatti illee sireesii mana isiillee isallee qaxxe gootee qabdi kijibaa walam zalam jechuu hin danda'u dhalaa yaada galfatte jalaa ba'uu hin danda'u abadan amma umriin deeme
qabatanii qabu. Dhalaan immoo umriin xiqqoon cimaate haalli jireenyaa haalli barumsaa haalli hedduu barsiisee jira. Qaxxi gootee si qabdi. Walammi zalamni ushimmaa achii gamanaa gamas kaayatu halkan jala jalu hin jiru. Kanaaf isin maal gootan? Dhalaa ganaa waggaa 10 keessa jirtu tajaajila hin beekin ta haalli jiru kun isii mataa hunnuun godhin haalli jiru kun hin gallee fi walii gadi deemte waa hedduun agarre. Malee aboo namatu na rakkisaa jira. Malee isin dhugaa jaalala dhalaa waggaa 10 keessattuu beeti jettaniiti miti. Haala jireenya haala bultii kana dhalaa waggaa 10 keessa jirtu dhalaa cimiti taate caalaa beeti jettaniiti miti. Lama yaqaatu taatan kan isin hin beekne garuu ijoolleen teenya harki guddaan amma yaada hedduu kanaan qabaasee danda'anii dhiisa isaanumayyuu baasu ijoollee ofirraa baasaa jira bara yaada kiyya na fudhatanii. Kanaafuu ijoollee shamaraa jechuudha akka isin dhaaman ijoollee maammadoon fedhu'ani. Maammadoo isin dhaga'ullee baattan rakkoon qabu dhageettanillee isin dannansiisa. Garuu yoo ati hoggaa kudha 25 taatee heerumuu qabdaa akkasii yoo siin jedhan dhugaa sitti hin fakkaatin. Si yaadanii sitti hin fakkaatin. Maaliif ati nama cimtuu taata? Amma dhalaa waggaa 15 amma dhalaa waggaa 15 fi dhalaa waggaa 25 walitti fiduu hin dandeessan. Dhalaan waggaa 25 ni madaalti ni yaaddi ilaalcha lama qabdi. Okay, wanni kun laata amunaan ta'u namni kun nama akkami sirriitti kijiba isaatiif dhugaa isaa gargar baastee beekti keessatti qabdee xiinxalleeti. Maaliif jennaan amma yoo inni waa kijibuu fedhe qat gootee afaan irra qabdi. Isii kijibuu hin danda'u jalaa bahuu hin danda'u. Kanaaf rakkatee dhalaa waggaa 10 deemanii jechuudha. Amma yoo fedhan ilma dhiiraa zin jedhaatu mana gaafa genuminatti kontaaktii godhuu fedhu dhalaa akkamii hojii godha dhalaa xiqqoo umriin isa madaalu gaafa fuudhuu barbaadu dhalaa sabammaa hin beekan isinimmaa dhugaan jettanii bara. Isinimmaa dhugaadha hin jettanii bara. Isin yoo bakka madaa keessan tuqan ni dallaltan takki nama rashitan takki soba jettan malee dhugaadha wanni kun mustahiil hin jettan. Garuu ijoolleen shamaroonni tokko inni beekuu qabdan yoo jiraate maa heerumteef hin heerumini umriin kan kee deemee fi umriin kan kee namni deeme siin jedheef sitti hin dhagaamini gaafa ofii kan keetii murtiirra geetti murtii jedhe. Ilmi dhiiraa immoo dhalaa waggaa 10 keessa wa'anii almost waggaa 20 keessa seenee dhiirri nan fedhuu dhiirri nan jaalatu hin jedhin. Dhiirri kas hin feeneef ati waan of beektuufi dhalaa of hin beekne fedhan isaan. Dhalaa of hin beekne akka fedhanitti jiraan jessan akka fedhanitti masakan akka barbaadetti ajajan akka barbaade godhuu danda'an. Dhalaa garuu of beektu wallahi kijibuun danda'an. Kijibanillee kijiba qinootti xiqqishoolee tanan kijiban hin danda'an. Amma dhugamaa dhalaan yaada galfatte dhalaan ofitti amantummaa qabdu dhalaan barumsaan cimte dhalaan haala jireenya kana mataa isii of cimsisiifte ni shawwadanii dhiira shawwadee jalaanii ba'aa hin ba'u. Kanaaf ta fedhuuta akkamitti ta waggaa 10 keessa jirtu ta ganaa jireenyi hin galleef ta ganaa jiruu eegalaa jirtu ta ganaa jaalala hin beeyin ta ganaa ilma dhiiraa hojii turte hin beeyin ta waa'ee dhiiraa hin beeyin isini galee tana gixxif godhe affanee jiraachisuu barbaada malee mustahiil. Amma waggaa 10 keessa dhalaan waggaa 20 taate bultiif hin taatu osoo taane nu hin dandeenyu jedha baqa hin dandeenyu dhalaa cimeetti hin dandeenyu sammuun isiillee cimaadha dhalaa beekumsa qabdu hin barbaannu dhalaa haasawaa irratti perfect taateetiin yoo inni waa kijibuuf deemu kun kijiba jettee qaxxa gootee afaan irra qabdu taa akkasiisan hin dandeenyu jedha harka kennadhaa malee umriin si deeme ati heerumaan taatu yeroon sirra dabare hin heerumtu akkasin taatu harka kennadhaa amanaa amantanii wallaani ilmi dhiiraa tokko dhufeetiniin bultii tataatu dhalaa waggaa 10 keessa jirtu jennaan neebar dhalaan waggaa 10 keessa jirtu ganaa sammuun isii fireeshii taznaanna'uu barbaaddi hiriyoota isaan wajji bahuu barbaaddi baratuu barbaaddi taphatuu barbaaddi waa hedduu kasii barbaachisu malee dhiiroo wajjin meebii simmeetii yoo ta'e malee haala bultiitiif hijaaddu bultii keessa seentuu inni cabdi. Dhalaan waggaa 10 keessa jirtu bultii keessa seentu meelaala kissimni jetti baqa ni cabdi. Daa'imaa isaallee kunuunsiti indoom nama waggaa 100 waggaa 90 waggaa 80 naannessee eegalanii iyyuu mallaqni kun waan nutti finne hin jiru muhammad alhamdulillah rabbil alamin ani azawee gaafa ofii kiyyaa murteesse maatiin naa murteessa hiriyyaan naa murteessa namni naannoo kiyyarra jiru naa murteessa ani jiruuti harkatti jaan shufeerri tokko makiinaa lama bakka tokko oofuu hin danda'u. Isini galee osoo hin oofa jedhee shufeerri tokko makiinaa lama bakka tokko oofuu ni danda'a hin danda'u. Kan danda'u makiinaa tokko oofu
Jiruu kiyyamoo ana bichatu shufeera jiruu kiyya. Ana kan maatiin jedhee hiriyoonni heerumanii hiriyoonni waggaa 10 heerumanii amma jiruu gaarii jiraatanii neevar. Jiruu kiyyaaf ana shufeera jiruu kiyyaaf natu murteeffata. Jiruu kiyya waan na baasu natti itti fufu. Muummeen ijoollee shamaraa garuu yeroo hedduu ijoollee dhiiraa waan akkanaa kun miidhanni mucaa amma isin keezii irratti isin kaase kana. Ijoollee shamaraa yeroo baay'ee waggaa 18 waggaa 19 maaliif jetti maaliif ilmi isaanii dhugaa hin himne jedhee dubbatu koomantii jala subhaanal khaaliq koomantii jala ijoolleen dhiira waan isaan barreessan uummata mataa qulfii jaalattanii jibbitanii maammadoon dhalaa afaan ho'itu dhalaa haasawaan amantu dhalaa barumsaan cimeetti dhalaa ilmeen cimeetti hin fedhan maaliif jennaan ni sodaatan gatii gabaabaa baay'ee sodaatan. Kijibuu hin danda'an, asbara baruu hin danda'an, shawwaduu hin danda'an. Kana aduree fi hantuuta tapha aduree hantuuta sana gartanii taphatuu hin danda'an. Amma ijoollee shamaraa hedduu amma fakkeenyaaf dhiirri duraan na sobu amma na sobuu hin danda'an. Maaliif jennaan koorsii qaban osoo na kijiba yoo qaxu godhee afaan irra qabu. Wanti kun kijiba sababbiin kijiba ta'e kanaaf kijiba hin fakkaatu. Waan natti hin fakkaanne qaxu godhee irra qaba. Duraan garuu meebii amanuu danda'a. Mee wantoota jedhu san ta'ullee danda'a jedhee fudhadha. Amma garuu ta'ullee danda'u jedhu takka hin jiru. Gaafa shuurii ta'e ni fudhadha gaafa shuuriin taane qaxu godhee afaan irra qaba. Kanaaf shamara ofitti amantummaa qabaatuu qabdanii wallaahi laaziim konfidensii qabaatuu qabdanii namni isin jireenyaaf isin marate nama sammuu qabu nama barate nama konfidensii qabu dhiirri konfidensii qabu dhalaa konfidensii qabdu soqa. Gaddeebi'eetiin dhalaa cuqursee qabeetiin amansiisu hin soqu. Dhalaa jilbiiffachiisu hin barbaadu. Ani dhiira konfidensii qabu malee dhiira lokkokkawwan akka lukkuu kormaa miidiyaa kanarra iyyatu tanii ni miti. Shamarroon illee yeroo baay'ee umriin kee deeme jinni jaankaa jettan. Dhiirri ofitti amantummaa qabu ka ofitti amaneetiin isinitti amanu gaafa dhufe itti heerumtan. Cinqiin ofumatti amanaa, ofuma fudhadhaa, ofuma jaaladhaa, ofuma kabajaa, of kunuunsa haala jirtan keessatti of fudhadhaa malummaa keessan fudhadhaa rabbii keessan galateeffadhaa. Araan naxab. Maatiin waan siin jedheefi akkuma maarreetillee deemanii kaakkisanii asillee deemanii kaakkisanii dhaltootaan illee fedhan dhima iyyan tana jalallee deeman dhima iyyanii qawlaalaa jechuudha. Yoo dandeettan uummata qashtii yoo dandeettan hanga tokko jechuudha. Waa dhaga'uu yaala, waa dubbisuu yaala, wanna adda addaa waan isin fayyadu wanna enerjii kan keessan isin fidu waan jechuun ni danda'a of isin fudhachiisuu danda'u dhageeffadha. Amaariffa dadhabdan oromiffaan yeroo baay'ee sagantaa akkasii oromiffaan dhaga'u garuu dhageeffadha. Kaachirraa hafe dhalaan hoggaa 25 dabarraan heerumaaf hin taatu osoo hin taane nu amansiisuu hin dandeenyu jedha. Nu amansiisuu hin dandeenyu dhalaan akkasiisuun jiruu keenya keessatti qaxxa goote nu qabdii jedha amana. Dhiirri dhalaa hoggaa 25 olii hin barbaadu jedhe taanaan ofitti amantummaan qabu. Dhiirri sun dhiiraa miti. Ilmi dhiiraa sun beebii meeshaa waan ofirraa qabu waan fannifatee deemuuf ani dhiira jechuu danda'a. Keessi isaa garuu akka dhiira ta'e shakkii qabu ofitti amani. Dhiirri ofitti amanu. Dhalaa ofitti amantummaa qabdu. Dhalaa beekumsa qabdu. Dhalaa cimeetti. Dhalaa jiruuf taatu. Dhalaa yaaddu. Dhalaa madaaltu. Dhalaa haala lamaanuu ofirraa deebisu. Tana kan filatu. Kan ofitti amantummaa hin qabne hoo? Lokkokkeen walumaa gadi deemeetumaa soqata tawaakinoo waan beene tana qabee qaxxa godheetiin ta qabuu danda'u tana agartanii ta kijibuu danda'u ta shawwaduu danda'u ta barabbaruu danda'u ta irratti taphatuu danda'u ta deemeetiin itti deebuu danda'u. Onneesii keessa seenee deemee waalaalee itti deebi'e achuma jirtisiin ammallee irraa deeme itti deebi'e achuma jirtisiin ammallee irraa deeme itti deebi'e achuma jirtisiin hin jijjiiramu isuma editeetteetiin agartanii sun barcumaa sun jiruu kiyya keessatti jiruunis taa'ee isin hin eegu ilmeenis ta'anii kalee har'a godhuu hin dandeenyu. Ar'amuu boru godhuu hin dandeenyu. Borus guyyaa haarawaa, har'as guyyaa haarawaa. Kan fuulduras kalee dabaree kan har'a dabaree kan oromoo haarawaa. Kanaaf sammuu keessaa jechuudha. Dhiira tokko ijoollee hedduu diiwtu godhan istiinno. Mucaa san baay'ee takka na dallansiisan. Ijoolleen tiin hangana takka sammuun isaanii maayindiin isaanii baqa waa yaaduu dhiisee jira. Maayindiin isaanii bal'isee yaaduu dhiisee jira. Dhaloonni ammaa dhaloota qubeeti. Dhaloonni fuuldura dhaloota koompitaraati. Isin kompiitarallee bira geenne dhaloota qubee bira geenne homa takka bira geenne isin gana achuma teettanii mugaa jirtan. Akka namaan nyaatanii nu dhuydanii malee warroonni viidiyoo san deeggartan wallaahi laaziim ani dhiirummaa keessanitti ni xaraxaran na shakkisiiftan. Dhiirummaan keessan na shakkisiisa. Allahu alam mamaa keessan kun. Dhiira jechuufi yoo zaata isin laalan dhiira garuu ofitti amantummaa qabaadha. Shamara beekumsa qabu amansiisu. Shamara homa takka hin beene qaburra shamara beekumsa qabdu, shamara cimeetti, shamara haasawaan amantu, shamara barnoota qabdu.
shamarra ofitti amantummaa qabdu san amansiisuu yaada isin faallaa sodaatan ijoolleen ta'e wallaahi laazim ijoolleen dhiiraa baay'ee sodaatan dhalaa beekumsa qabdu. Baay'ee sodaatan dhalaa haasoftu. Baay'ee sodaatan dhalaa gilsee jechuun ni sodaatan. Taakkamii fedhan. Miskiina bakka ganaa haalli jiruun galleefi. Ganaa waggaa 10 wayii keessa jirtu jaanjoo gizee amma yoo jim jedhaatu miraala. Yoo jiruu keessan keessatti xiinxalitan jechuudha. Ilmi dhiiraa yoo bultii barbaadu yoo fuudhuu barbaadu dhalaa hoggaa 10 wayii keessa jirtu. Yoo tasnaanna'uu barbaadu yoo ginuminatii barbaadu dhalaa hoggaa 20 wayii keessa jirtu. Maaliif akka ta'e beekani? Maaliif sammuu keessan gaafattanii beekani? Garuu yeroo baay'ee ijoolleen teenna no. Maaliif akka ta'e beekani? Haala jiruu keessatti ilmi dhiiraa duraan dursee ilmi dhiiraa kabajaa fedha. Itti aansee kabajarraan immoo firiidamii fedha. Firiidamii jechuun dhala akkanatti qabdu fedha. Osoo danda'e ilma dhiiraa erga heerumtaniin booda uffadhu bayi nyaadhuu dhugi. Bakka eessa turteen jedhiniin maa dalagaa dafteen galteen jedhiniin bilbilli maasitti bilbilaman jedhiniin meeseejiin maa seenen jedhiniin eenyu jaasaa turteen jedhiniin maa ala turteen jedhiniin maa ala bulteen jedhiniin akkuma horii taayitu malaali nyaatatti kan ni dhiisi. Ni baani seenaa ni bulaa tafedhe wajjin deemaa kana akkasiisan barbaada. Dhalaan of beektu, dhalaan ofitti amantummaa qabdu, dhalaan beekumsa qabdu, dhalaan cimeettiin gixximma wootee qabdi kana mara. Kontrool gooti eessa turte? Maa turte? Bakka dalagaa isaa kana baate eessa turte jettiin? Meeseejin maaliif seena maal eessa bilbilti? Kana qaxxa gootee qabdi. Kanaaf hin sodaatan. Walla ani ilmi dhiiraa dhalaa hoggaa 10 wayii bultii barbaada jedhe taanaan ofitti amantummaan qabu araan na xaba. Cufaa kana wallaahi laazim ilmi dhiiraa dhalaa hoggaa 10 wayiiti ka bultiif taatu jedhe taanaan amantummaan qabu dhiiran jedhinaani. Yeroon ammaa yeroo barnootati yeroo miidiyaa irratti waa hedduu agaranii yeroo sammuu kana bal'isanii yaaduu danda'anii yeroo waa dubbisanii yeroo doofummaan duraanii sun ofirraa geggeessuu danda'an waa hedduu waa ifaan firiidha. Namni waa dubbisuu hin danda'a, waa laaluu hin danda'a, waa madaaluu hin danda'a, waa baratuu hin danda'a. Ijoolleen dhiiraa ta'e harki guddaan garuu yaada duraanii qaban, yaada abboota kennaa, yaada akaakayyuuwwan kennaa, yaada nama duraanii san qaban dhalaa gixxim godhanii qabu. Dubbatu hin dandeettu, deebisuu hin dandeettu, ayi jechuu hin dandeettu, noo jechuu hin dandeettu, waan barbaaddu fi waan hin barbaanne tokko kana barbaade jechuu hin dandeettu. Istiin no dhiironni kana harki guddaan ammallee jechuudha. Barate kan jettan, waa beeka kan jettan, salaxane kan jettan, araada kan jettan. Dhalaan takka waa'ee galuminatiyyuu miidiyaarraa laaltee ta'uu danda'a, dhageettee ta'uu danda'a, dubbistee ta'uu danda'a. Perfeekt taatee dubbatte taanaan wallaahi laazim osoo ati shaarmata ta'uyyuu baatte osoo ati dhiira wajjin galuminati osoo hin godhin waa hedduu dhageeffatuu dandeetta, waa hedduu dubbisuu dandeetta yeroo ammaa kana. Dirqama waa tiraayii godhuun qabdu. Ni sodaatan. Dhiira meeqa wajjin ginuminatii gootee akkana jetti. Dhiira meeqa wajjin ginuminatii gooteen talituun jedhan. Si maalala? Ginuminatii si wajji godheeyyuu maalummaa kan kee osoo beeke si maalala? Baay'ee takka si maalala nama meeqa wajjin akkas taate. Malee yeroon ammaa yeroo miidiyaati, yeroo teekinooloojiiti ilmi namaa kun waa baratuu barbaade taana waan barbaade baratuu hin danda'a, waan barbaade laaluu hin danda'a, waan barbaade sammuu isaa kana keessa waan fedhe laalee waan fedhe baratuu hin danda'a. Garuu dubbisteetiin jedhu. Dhageetteetiin jedhu namarraa waa dhageetteetiin jedhu daarektii dhiira hedduu wajjin raftee waan kana beekte sirratti farrame gaafa kaanii ati baala geessin jedhu. Ijoolleen ganaa waggaa 10 wayii keessa jiranoo waan kanarraan beekan taphatu barumsaa gara manaa hiriyoota hojii taphatu midhaan kanneen affananii qabu fedhan malee dhala haala jireenyaa kanaan miidiyaarraallee haa ta'u namarraallee haa ta'u koorsii fudhatte waa hedduu lallaaltee baratte dhageettee waa hedduu laaluu dandeenya waa hedduu baratuu dandeenya yeroo ammaa kana mublaazim tiraay goona anama fakkeenyaaf manuma kana taa'ee wanna addunyaan itti oolte wanna haaraa dhaga'uu hin danda'a. Dirqama bakka sanitti argamuu qabu. Asuma taa'ee ilaaluu hin danda'an. Biyya Imaaraatii kana keessa Dubaayii kana keessa jira fakkeenya kana. Dubaayii kana keessa guyyaa har'aa seera haarawatu bahee seerri haarawaa bahee taanaan ni dhaga'an. Manuma keessa taa'ee bilbilaan. Maaliin bilbilaan? Bilbila keenya kana waa hedduu itti fayyadamu. Ijoolleen teenya garuu bilbilatu itti fayyadamaa jira malee isaan bilbila itti fayyadamaa hin jiran. Gaafa isin nama bilbila itti fayyadamu ta'eetiin waa hedduu baratee waa hedduu beekemmoo ati maal godha waa kana mara laalte? Ati maal godha kana mara dhageette? Eessaa dhageette? Ana yeroo baay'ee gaafii naa dhufu isinitti madhagaa. Raha mana gadi hin baatu naan jedhan mana gadi hin baatu kinu akka ijoollee taanii eessaa waan kana mara dhageette naan jedhan eessaa waan kana mara fidda naan jedhan. Ani dirqama karaarra deemuu qabu. Dirqama katamaa keessa deemuu qabu. Dirqama wayii dammoo qabalee deemee biyya kana keessa kan teekinooloojiiti. Kanaafi ijoollee shamaraa teenna. Ofitti amantummaa qabaadhaa nyaadhaa dhugaa uffadhaa of kabajaa of jaaladhaa waan godhuu barbaaddan godhaa kan sanirra hafe asiin dhagaa asiin baasa asiin dhagaa.
Simbasa. Kan wanti isin injiru tokko jiraatu muhimmin yeroo baay'ee waan nan jettaniifi akkamitti beekte akkamitti dhageette eessaa beekte akkamitti sii gale eessa deemte ilmi namaa kun bilbila ofiitu waan barbaade keessattuu ijoolleen xiqqoo barnoota qabdan waa hedduu laaluu hin dandeettan waa hedduu dubbisuu hin dandeettan waan imaaraatii waan biyya keessa jirtanii miti ijoolleen ta'in hedduu osoo dubbisuu dandeettu biyyuma keessa jiran sanuyyuu seera bahee hin beeku takkoo yamma galgala kan naa bilbiltee paaspoora fudhadhaa jedhaa jiranii minaamin naan jette eessaa dhageetten jedhe namarraa dhagee naan jette shuurii laaltee almost embassy page ni qabanii Facebook kanarra osoo barreessitanii isinibba waan embassy keessa jiru maybe dubbisuu hin dandeettan hanga tokko amaariffaan gadi ni lakkifamu embassy wanaamina sanirraa iyyuu miti andii block laadirka kaka keetii kana salaxanuu hin dandeenyu dhiifama abbaa kiyya kaka keetii kana kaardii balleessu kanaafi ijoolleen shamaraa ummata qashtii ani nangaafatina ani waa'ee kiyya nangaafatina ka isin gorsaa jiru waan badarratti miti itti fayyadamtan isin fayyada itti fayyadamuu baattan bira kutuu hin dandeettan muummin garuu ijoolleen dhiiraatiin ofitti amantummaa qabaadha sammuu keessan daleessiisa ani amma maxamaddan naqabdan ani amma hiriira narratti bawwaddani amma hiriira narratti bawwabbachaa isin hafe isin abshir baatanillee isin danda'an kanaaf yaan hoggaa diddame way keessa jira hin heerumne maatiin kenna ijoollee hidhee dhabee heerumsiisee hiriyyaan tiyya heerumtee deettee ebalu heerume maazarilleen heerume jetti maazarillee heerume jedhaa maatiin heerume jedhaa heerumtu namni jiru kan keessa jiraatu jiru qashtiitii ofii tanteetii jiru tantee jiraatta karoora jiru tanteetii beeki waan dalaguu barbaaddu beeki waan itti jiraattu beeki mallaqa agbaaba itti godhadhu malee sabaqa dhiiratiif sabaqa maatitiif bootaan kenne gurra keessaa baase kanachirraa fi dhiironni immoo dhalaa waggaa kudhawii keessa malee dhalaan waggaa 20 yoo taate bultiif hin taatu warri jettani isin dhiiraa miti dhiirummaa keessan bakka meeshaa fannifattanii deemtan sanillee ofirraa murtaniitiin saree kan nuuni dandeetta maaliif jennaan dhiira jechuun waan fannifatee deemeefi miti dhiira jechuun waan amansiisa jedhee ofitti amane waan ofitti amantummaa qabu mee isin dhiira isin dhugama dhiira amma baraana fagumatti na sodaatanii jennaan akka waan shugguxii wayii arganii na sodaatanii matarayyasii akka boombiititti na dheessaniiru muhamman isin dhiira yoo taatan dhalaa qixxee teessan haasoftu dhalaa qixxee keessan dubbattu dhalaa beekumsa qabdu dhalaa barumsaan cimeetti dhalaa umriilleen isin qixxee yookaan immoo hoggaa 3 hoggaa 4 bichaa caaltan mee isin dhiiraa fuudha mee maal jennaan qaxxee gootessi qabdi kaa isin firiidamii barbaaddan kaa feetanni baatanii feetanni galtanii niitii mana kaa'attanii meeshaa mana kaa'attan isin meeshaa hanga isii fuutummaa reetii sukkaareetii mana ni kaa'attaa teetii ni baatanii zannaxa mee dhiiruma ka'inni harka guddaa jechuudha amma yeroo duraanii dhiisa baduroo baree arrasa maanni miidhama ilaalee agaree sabsi tarratti jiru duraanii namni jiraatiin jiru wanna duraan ture amma deebisuu hin dandeenyu garuu wanna turaan dura jijjiiruu hin dandeenyu hanga tokko jechuudha wanna jijjiiruu hin dandeenyu amma fakkeenyaaf dhiironni kana duraan shamara takka fuudhanii hanga fuudhanii shabara godhanii gabbaranii sina siraatan fuudhanii mana kaayan daarussalaam dhumate dubbiin wala haadha manaatiyya wala jaalalleetiyya wala jinni jaan kan hin jiru isii gadi baatee aznaanna'uun hin jiru bakka isiin heerumtee fixatte erga heerumte fixatte bakka waan san fixatte heerumte fixatte ati atoo hin fixanne badhee keessa deemte akka saree gaanaa isiin atte fixatti maata aznaanna'uun feetu uffatuun feetu zannatuun feetu gadi ba'uun feetu ijoollee isiin hojii gadi baatee aznaanna'uun feetu maybe ani noone kan naa jabdhe ishii ka biyya keessa jiru waa hedduu laalu haa jennu hawaasa biraa hin laalu haa jennu fakkeenyi hin fudhatu haa jennu biyyuma arabaatiyyuu galanii biyyuma awurooppaa kanaallee galanii biyyuma adda addaatii galaniitu yoo biyya keessatti fuudhan sanuma sammuun isaanii jijjiiramu wallaalasi sammuun isaanii hooma takka achi fiqqin jedhu namni biyaan sammanu ijoolleen shamaraa biyya arabaa jiraannu jiru arabaa kana agarru jiru gaarii barbaanne mana gaarii abbaa manaa gaarii mana keessa saddetti jennee jiru ta'inna meeshaa saddetti jedhee gibbii saddetti jedhee haala jireenya bareedoo ifeena fakkeenya fudhanna arabdoota kana jiru akkanaa soo jiraadhe ijoollee kiyya wajjin or abbaa manaa kiyya wajjin maatii kiyya wajjin waa hedduu hawwina pilaanii kenna sadarkaa isaaniitiin oofna jiru akkanaa soo jiraanne waan jedhu jechuudha isaanoo wala shamara jaaladhu san akka ummata biyya amma jiru biyyatti dalagaa jiru kan gadi baasee taznaannaa ijoollee kiyya wajjin taznaannaa niitii tiyya ni taznaannaa ofii kiyyaaffataa jedhaa jaartii tiyyaa yeroo kennaa wakiisii deemsisaa nyaata alatti iraata minaamin alatti gaabbasa hin jedhu waan keessaa cillatti godhee fudhatu inni galanii
ilmaan biyya Arabaatii galeeyyuu dhalaa biyya Arabaa turte hin fuudhu. Maaliif akkan fuune beektani? Hin beekti kaisiin ofiin jiraatti. Ofiin bulleenu amma nu maqaa maal lubbaasu kan ofiin bulleenu ofiin bulla. Eenyumtuu deemii gali. Uffadhu seeni. Dhugii nyaadhu. Taa'ii eessa deemtee eessa galtee hin jiru. Nu ofiin bulu baranna ofiin bulla. Yaani ta'aafii ni jiraata yaani ta'uu fubaatu feestaanitti naqatee uffata isaa shaanxaa qabaate maasala madaaru salaamni baa mana kennaa jechuudha. Dubbiin akkasii amma jechuudha. Amma nu taphataa hin danda'ani. Nu taphataa hin danda'ani. Nu masakuu hin danda'an maaliif akka ta'e beekani? Shabara kamirraayyuu nu adda. Maatii keenya jiraachisnaa lubbuu keenya jiraachisnaa fira jiraachisnaa bakka rakkata nama rakkataa gargaara nama dhibame gargaara kan du'e reeffa biyyatti galchina. Eessa deemina maa ture maangalini eessa bulina garam dhaqina maaltu sana wajjin na cinqe maaltu isa wajjin na caqacaqe dhalaan biyya Arabaatii galtu inta caqacaqti cinqi inta caqacaqti obsan qabdu daftee aartii jedhanii maaltu nu aarsi mana keessa teenne maaltu baay'eef galaa isaan taqoxaaxarsiise uummata. Wallahi harka kennatina gaafa galtan harka mustahil hin kennatina dalaga. Maasuuqiin taane maasuuqii xiqqishuu shaqaxa wayin taane tasammuu teessan biizii gootaniif sammuu teessan iraftii itti gootan isinii galee kaachirraa hafe har'ammaa gubattan har'ammaa coggaaraan isin gubate isin ijoollee dhiiraa har'a coggaaraan dhoofisiin ani faaxeetii gorfatu fedha malee si jammir maammadoon naxamaduu miti salaam hiriira osoo narratti baatanii dantaa fayyaame ani likkima likkii keessan isinitti maan likkima dhugama walitti himna ani kijiban beeku kijiba isinirra hin kenne dhugama dhugaa isinitti maan okay. Muhammed ijoollee shamara biyya Arabaatii galtuu fi shamara maatii bira turte takka walitti qixxeessuu hin dandeettan. Shamara biyya Arabaatii galtee baay'ee jajjabduudha. Waa hedduu dabarsitee, waa hedduu keessa tartee, fatanaa hedduu hiraarsaa hedduu dabarsitee gaafa biyya galtees dalagaa feeti. Yoo dalagaan sammuu isii bisiin godhin waa hedduutu sii cinqa. Waan keessa dabarte san yaadattan. Waan keessa dabarte yaadattanii asii jaarsi yookaan isinitti tolu ta'a akka itti heerumtanii ijoollee dhufaa waa hedduutu jira harkaa waa dhabu jira. Biyya Arabaa hoggaa sagal hoggaa saddeet dalayneetiin dhugaa teenneetiin harka jaarsa kennanii eeggannaan ani hin beeku keessan. Muummin garuu ani akka nama kiyyaatti akka ofii kiyyaatti osinitti himu. Ani biyya Arabaa hagana dalagee galeetiin harka namaan eeggadhuan. Abadan hanga dulloomee uleen deemutti yoo rabbi umrii na dheeresse yoo rabbi fayyaanaa kan harka jaarsa kiyyaan eeggadhu taa'eetiin naan. Biyyaans waan meekaappii kiyyaa waan uffata kiyyaa waan caammaa kiyyaa waan nyaata kiyyaa mush mana keessa mush zayitii barbaree shirootti shamata zayitii shiroo barbaree mataa isaatti irra dhaabbadhee fichisiisa. Garuu biyyaans waan kiyyaa hocii kiyyaaf kan akka qulqullina itti eeguuf isa taa'een eeguwan maasuuqii xiqqishuu wayiin taane ina waa guddaa dhiisa dhabee ta'u suuqii xiqqishuu wayii banee achi keessa ta'a ina mormatti yetti ol seensisee maa waa xiqqishuu wayiin taane malee namatti dhagaba bar mee wallaahi lazim isin sammuu keessanitti yaada. Biyya Arabaa hoggaa 8-9 hoggaa 10 wayii dalaydanii galtanii heerumtanii mana keessanii shiroon dhume barbareen dhume taznaanna'uu fedha ba'uu fedha. Ani biyya Arabaa kana keessa akkanatti qabamee dalageetiin hin gaafa biyya galallee jaarsa kiyya na qaba abbaan kiyya bade ani keessa hin jiru. Yaa ahlan osaalan dhiirinaa ta'u dhufe heerume yaa ahlan osaalan akkanumatti tiktookii makanarraa ijoollee dhiiraa gubaatuma jiraadhaani gurratti calaa'u akkasitti asmaammaani. Faaxonni immoo faaxota baay'ee miira keessa seentan baay'ee isinitti dhagama ni dallantan. Kanaaf maladha. Osoo dhiira itti heerumtu san filatteetiin bultii keessan seenin waa dalagaa wii eegan. Sitlay min foota? Elbis ana fakkar min foota. Shinti beektu turte waan onnoon baatu waan fooxaan baate seetiin zoorsise onnoo. Kanaafuu uummata qashtii waan biraa dhabdan waan meekaappii keessanii of danda'uu qabdan meekaappii dhiisa waan uffata keessanii waan hojii keessanii waan hiriyoota teessan wajjin baatanii shaayii bunnaa jettanii waan yeroo tokko ijoollee teessanii gadi baatan shamarri harkaa waa dhabuun qabdu mustahil. Kanaaf osoo jaarsa hin filatin osoo hin heerumin waa qabaatu qabda waa xiqqoo wayii qabaatu qabda. Ani guddaasi hoteela banaa isiniin hin jedhu mana nyaataa guddaa banaa isiniin hin jedhu maasuuqii xiqqishuu wayiin taane tasammuu teessan biiziitti taatu maaliif jennaan wallaahi isinitti dhagam maal jette raahan jedha. Hoggaa kana mara biyya Arabaa dalannee gallee harka namaatii birrii eeggatu wanti kun dhume wanta kana naa kenne jechuun wanna uffata kiyyaaf ta'u naa kenne jechuun ara kun salphina wallaahi kun sammuu dhabinna.
كوني سمو أبن أنا قالوا كاسنجو أنا والله لازم كاسنجو أنا ولا جن ولا جارسة ولا جالل جني جانكا كانوا صنبافتي duru mandose wan nabastoi tisen wan nabastoi ofik ya bana de kesa ta tama kesa ta usan kesa na basu tama kesa ta usan kesa do fiona basi ahlan wa sahlan isi le fuda de to mujiba dalag masi tan dalaga to da sinigale ma man fatan tane ma su gantane ma wa characharun tane wan magari mani jannan si khabad ennis wal kabajjan eni le dalaga galati le dalaga galta dalai galta ka tira habe كوني شمر بياربا أما دوغانو جالت النتين في نبي ياربا تبتديبنا أكنانو شمر بياربا برات قدنتي تجراني مكانو باساني أكنانو لبون تسان سلان أرارا ربي أرارا موي قدتينن واقبان يو واقبان أمو جولين هدو تنهيرو ماني دفن بلتيني قباني gaafa jalqaba heerumtu waan banattu mallaqa sigalte waan nagaddu sargi irratti investigoti dubbii isinitti ma sargiin sun dhumata erga sargiin dhumateen booda zaambili lamaan deemti gabaya oya ka dubbiin gana hanga waggaa tokkoof minamana zaambili lamaan gabaya deemti zaambili takkaanuu gabaya deemti zaambili lama baattee gabaya deemti intalli ebaluu bar ka itti heerumtes meeshaan isiilla jedham meeshaan ba'isun mallaqa isiitiin bitame takkanaa jedha Hoggaa tokkoon booda zaambili lamaa miti zaambili nu dhabame feestaalii nu dhabame goomman harkatti baattee akkana deemti gabaya gara goomman harka baattee shunkurtii firee lamaa gabaya fuutee akkasitti manatti deebiti saniin booda maaltu sammuu isii keessa dhufa bakka ata duraa dogongoree jira ammaan booda dogoggoro jettee biyya arabaatitti deebiti gaafa isin biyya arabaatitti deebite maammadoon biyya kunis ena dhalaa biyya كوني شمرة بيجي ناتي كوي شمرة سينا بيجي جولة بيجي ناتي سنين ما ولا كسي دبين أكيرم تيم ملكني كأسيتي أباك يجبايا كنا يودم تو أفججون تبراتي أفيرات أبتي أبلي سو كجار سو جلا أفتي نام أفجلا أفتي أبلي ين أفجلا أفتي زامبيلي لما مالين ديم تو جبايا أفني أدا هو جمتك الله ولا مقاطع كسروا جاء ترى بدأ بران كأن سد ما دبي كيف كان فيستاني نود أبغى حركة جورتة تنينغالتي حركة جورتة تنينغال كان أبو ما يبي تنينغال لقي أكدروا وان بلش أكدروا واهين قولي مالك أفيه أبد أجت توي قلتك أما سمون دلوا يقالي ميره ديبتة دفت قام سيناس ديبتة دفت ما أبا مناسي mucho que se guarda dalainen oson herumin dalainen oso jalaleen baafatin dalainen oso iran walin barin sammo keessas kadala sammo kenale kadala isisu qab mallaqalle kadalain oso dudda kenna duba irin jiraatin oson herumin oson jalatin jalatun is okay jalalati feetuni dhista feetutti jalalle masla yeroo yun qabdo hanga no hogga fo hogga shan dalainu esanu edi meti dhaabbatteetinin hogga shan kana keessatti meeqa jijjira olla meti kasani garu وجولين شمارة قلبي قلتو قبدا واني براهف ملك رويساتو قبدا ملك رويساتو قبدا وجولين تينا امويه يعني مار وجولين تينا قابا بيقلتي بكا مزنانيا ديما ملك كاريسيتي نياتا كايسيتي ماتين كيسوما كوفر راقا قسو كايسيتي ميشان كايسيتي يسوما أبا من عمل أوفيس ملك أسيتين نكالن ملك أسيتين اللي تقوم لا إنجرتي تنكال ملك وفي إيرك كنتين إيري جبارة حرام بر إنسان أمة الزنا ولت دلنا بوجه شو أمة نسون مال الجنة حرام ونسون حرام جرا مجرا ملك نرافوده نجبارين نفود النبا استين نجدن أبو والله أبو بكم سكابو سن إسي برسي سجرين نكابو لتون جند علم إيرا لا تكجرو ملك إسي فودتين إسي نكابو لتيه فودتانا نكانسون ودكنا كوبيجرا كان أبو أما فتاوى سنة ليس جروا كسي أكاديس رجعنا تجشولا مهم أنا أما أقول لك شمرات سلام محمدون طوال والين أرتي توفي تمنتم ما قبلني أرتي توفي تمنتم ما قبل ما تنفكاتو يعني وما سنة تنفكاتو أنا كان كبر بعد أنا شمر رومانتي أنا كسمو قلت بربادا أكسمو قلت waan namni fakkeenya amma isin amma maatii keessan dhageettanii hiriyoota bakka maatii illee itti dhaga'uu qabdanutu jira bakka hiriyoota illee itti dhaga'uu qabdanutu jira bakka immoo nama takka dhaga'uu dhiistanii ofii keessanii murteessitanitu jira
akkan shufeerri tokko makiinaa lama bakka tokko oofuu hin dandeenye isinillee jiruu keessan eenyumtuu jiruu kan keessan akkasiin murteessu hin godhina. Ofii keessan heerumuu barbaadda murteessu ofii keetiif. Dalaguu barbaadda biyya galuu barbaadda murteessu. Hin galin taa'e jechuun isin jedhan. Galeetiin waa banatu barbaada bar. Jiruun qaalaa jechuun taa'e maal banattaa miti taa'amma wayiin banadha jette san osoo dhuftee kiraayii manaayyuun taatu isin jedhan. Bakka murteessa ofii keessanii murteessa sammuu keessanii hin dubbatina. Murteessi saniin booda murtii kaatiin hin aarin. Barnoota itti fudhatta waan ta'eef. Wallahi barnoota itti fudhatta namni yoo kufe namni kufiisa beeku nama kufiisa beekutu dhaabbina beeka. Waagaa dhaabbinaan beetan gatii dhaabbinaan beetan gaafa kuftanoo gatii dhaabbinaa sanni beetan waan ta'eef rabbiin galateeffattan. Kanaaf kufuun jibbina kasaaruun jibbina mallaqa dhabuun jibbina jibbamuun jibbina dhiibamuun jibbina namni isinitti dhiyaatee isin keessaa ba'u hin jibbina.